Ijoolleen gadi maal sammuu qaba jedhani. Ijoolleen naannoo gaditti maqaan wannaadha. Eenyu kana keessattuu ammoo wannaadha gara lixaatti rakkoon qabu. Gara lixaatti rakkoon qabu gara rakkoon qabu jechuun baaleetti malee baaleetti wannan. Baale kun hunda afaan Oromoo kana gara Arabatti jijjiiramu akkami waansa? Akkasii gara baaleetitti waan nama salphachiisu. Ayyee homaa rakkisu inshallah. Gaafii qabda gaafii yoo qabatte itti fuufi inshallah. Ashii galatoo maanan diddiira rakkoon qabu guyyaa muraasa. Homaa rakkisu kana dhiisi homaan ta'uti. Bashaadduudhaan maqaan hin kee? Ayyee itti fuufi. Ani garuu jechuun gaafii waanuma tokko isin gaafachuu barbaade sanan iyyuu ture. Ayyee gaafadhu. Silaayyuu fakkeenyaaf gaafii kanarra nama gaafachuudhaaf hin jiraadha dhugaa waaqayyo dhuguma dubbachuu fi musliima irratti fakkeenyaaf haadisa tokko irratti yeroo jedhu akkuma quraan irratti illee suuraan jinnii ni jira. Maaliif seexanni maaliif afaan namaarra bultii akkasumallee maaliif gurra irratti nama fincoofti ganama barii yeroo kaatanii yeroo sadii akkas afaan keessan funyaan keessan bishaan keessa coobaa dhiqadhaa seexanni funyaan keessan irra lolii keessan irra bultii jira. Inni kun seexanni jaannina ni argamti akkamiin namarra buluu dandeessi? Waan gaariidha. Inni kunniin nabi rabbi alayhi salatu wassalam wata dubbatanii funyaan osoo taane huruu namaa keessa seenteetiin sheexaanni achi bultii jedhanii nabi rabbi alayhi salatu wassalam wata dubbatanii kuni akkas jechuuni ulamaa'in islaamaa yookaan beektuun islaamaa kan itti hiikan. Sheexaana jechuuni waan qaama qabaatee akka kiyya kanatti olii gad deemuudhaa miti yookaan waan dabtiidhaan akkanatti wanna jedhuu miti. Sheexaanni Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan bakka barbaade seenu hatta qaama kan kee keessa deemu qaama kan keetti asaasee si jallisu wantoota sammuu kan kee keessa seeneetiin waa sitti asaasu sammuu kan kee kana wanna gochuuyyuu isa kana iyyuu dandeettii qabdi. Kana hunda irrattu jechuudha. Akkana mul'inaan sitti nuuftu sheexaanni. Fakkeenyaaf amma wayituma si jallisuu barbaaddu sheexaan waswasaa jedhamtee yaamati. من شر الوسواس الخناس كرب سبحانه وتعالى جدو وسوسا جدام حساسي جدام حساسي جتون كرا التين ستجتو سمو كان كذي تحسو دندس سمو كان كذي تحسو يتأتي وان جلتا كوجتو سمو كان كذي تحسو ديسي وانا قوتي خنيني إنه تقول ربي سبحانه وتعالى كنيف إذا كان جتو ربي سبحانه وتعالى دندتي كانوا يتكنوا فكا ننقر ماتو إرجعنا ربي سبحانه وتعالى شيطان سنيف ديناتي سن دينة تصفات دجلة النبتة أما كا أتجت كنا والكبتة تمو نبي ربي عليه الصلاة والسلام ويتمنى سينا بسم الله جلاتين سينا جل ويتنياتن بسم الله جلانياتا ويتأمو أما سيم ريدان لي بسم الله جلاتين نوكا أك شيطاني سنتين شارك نك شيطاني يسوي وجه نفتي وان سني فيدا نجا نمت تقولوا ما نوفيدا سينو يرو ما نوفيدا سينو بسم الله جلتي يو سنتين جده شيطاني من أساسا إنسان توجا نبي ربي عليه الصلاة والسلام أما سمو يو ويتنياتنياتو بسم الله جريتين جلكبي شيطاني نيات أساسا جلان نياتو يوكان أمو شيطاني نيات سنكستي واتو كل بوچون دندو جلان غرو أمو شيطاني نيات جتوني شيطاني نيات جتون نبيرة أي أكا نيات دوكانت نوجي نيات يجورا تنيانين أنا مبيرجر دابون كنا سو مبيرجر لكن أمو شيطاني أكاتا نياني ساني دا كي نيان غرغر waan mul'atu kana osoo hin taane waan dhokataadha akka isaaniidha jechuun. Kana wal qabsiisanii nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam fakkeenyaaf inna shayxaana yajri min ibni aadama majra dam. Shayxaanni namarraa jedhan namarraa bakka akka dhiigni yaa'utti yaa'aa jedhan nama keessa jechuun. Akka dhiigni yaa'utti yaa'aa jechuun kuni waan sultaana rabbiin subhaanahu wa ta'ala yookaan dandeettii rabbiin subhaanahu wa ta'ala shayaxiinaaf kenna. شياطين أفكين فكين ملائكان اللي وان نما كيس جرو وان بيكن إنكبل لكن أمو ملائكات أفيل ربنا سبحانه وتعالى وان كن نكبل نما فوان كن نكبل شيطان فوان كن نكبل شيطان أمو فكين يمرفتي ست أساسو كاما كان كي كيستي وان نجتو كاما كان كي كان وليقد أوفو يواتي مكا ربي لان روفني لكم اندسا كان أبو نبي ربي عليه الصلاة والسلام قلقل ويترفن نوتي
قال ويترفون من مسلم هذا ما جري سورة آية الكرسي كره رب سبحانه وتعالى ما كان فتى قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد كنين كره يورا فيتين جنة شيطاني حاجة قوية سني لا تني أتوارك سني تني أت قالوا يو ذكر ربي قرينو ذكر ربي يوكا يورا وارب بيران دبتين يو قرآن كرين يو وارب بيران دبتين يو بسم الله انجري ما ربي رتي يورفيني بسمك ربي وضعت جنبي يو هنجريني شيطان لفته وروسا كيس بولتي جاء النبي ربي عليه الصلاة والسلام بولتي جتشون ما جتشون علماء هي كلمة تكنا تكا إذا كيس بولتي جتشوني كيس أولساني أشي كيس رفا برديم سي كادر رفا وسندان شيطاني إذا وقنا جتشورا هو جتشون كوني بكتنا نبري سوى سكابي جدي وكان فكينا فما وريو بكتنا كابدي نوقن تايجو سي وقن تيجتشورا سي وقن تيجتشورا سكان توكو سكان لما فانا مو يكني لما فا علماء تكنا لكي دنديتي مكابدي دنديتي كاما نما كيس سينتي دينتا ودا كابدي ولا جلنجو علماء بيكتون إسلام على جتشو بيكتون إسلام ما جرن غري ساني دنديتي كاما نما كيس سينتي تاو دا كابدي كنا أمنا ما كميتيف نما ربي ذكر القرآن هنكراني نما ربي سبحانه وتعالى وربي له دبني مالي مسلمة هم دارامت مسلمة إرى رفتي جرامت مسلمة إرى رفتي جرام كان كافر هذا بيكام هذا كافر وجين جراتي يسون هك قرآناتي أولياء الشيطان جاء ربي سبحانه وتعالى ورا جال لي شيطان جريتين دبته سون جال لهم أولي تكابن قرونا مسلم هذا نما ذكر ربي نقول أكن إنسان نفجتة فنيان سكاب دي فنيان كيس بلتيه جون تكاي سوقن تيه جون سيقال إسا كابديتين هوغن تيه جون أكن إنسان نسبوتين akka inni salaani isa gootiidha yookaan ammoo keessuma bultii akkamitti bultii kan jedhu ammoo nuti waan sammuu keenya dhaqqabnu sheexaaniin jirtu yoo rabbi turutti malee waan ija keenya argine miti kun ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii addaadha sheexaanaaf kenna akkuma hasaasii fakkeenyaaf sammuu keenyatti waa himtee qalbii keenyatti waa dubbattee akka nama jallisuu dandeessu kunillee ammoo jaraaf hin danda'ama kun sammuu keenyaan mormuu fi gadi dhaabulee waan dandeenyuudha miti jechuun waan karaa rabbiitiin subhaanahu wa ta'ala qofa himamee gadi dhaabatu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam wayita dubbatan maal jedhanii dubbatanii nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii dubbatanii sheexaanni jaan qonyee nama irratti qonyee nama zikrii rabbiin goonee nama osoo quraanaan qara'in osoo zikriin godhin rafuu irratti hidhaa sadii hiitii jedhan. Akkamitti hiitii kan jedhu beeknaa nuti lakki. إذا ويتو أسير نجرو لا ويتو كنا بكو لكن أمو فك وانا سنيد أنا أرجع نحن مسلم هذا فأنا وان سنيد أنا أرجع ملتو وان سنيد ما ليدا كنا بيرد بيدا تنجدا صلاة ويتو كنا ما دفعكوا جيم ما دفعكوا صلاة دندفي صلاة سبيل سجارة دبرسو أكن صلاة نجوجو أكن ذكر ربي أنكو نجوجو ملتون شيطاني isa kabuudha isa kana jedhanii nabi rabbi alayhi salatu wasalam dubbatanii jiran sigale fakkeenya fama yeroo gali sheexaanni yeroo dhufteetiin dhugaadhe ijoolleen jala sanii barreessu dhugaa jettee yeroo dhuftee sheexaanni nama ukkaamsite qabdu jira atin argitu garuu ammoo sirra ciise atin argitu garuu isa haa ta'u garuu ammoo yeroo qabeetiin lafatti si ukkaamsu jira yeroo akkana kana yoo ati dhikrii rabbiin godhi yoo waan rabbiidhaan dubbatti yoo quraana rabbiin kadhain dhufteeti yeroo gadi si qabdee si ukkaamsite wanna jetti kun hundi isaa geebiyyaadha waan ijaan arginu sun taane isaan waan dhokateetiin deemu sana ammoo eenyutu beeka rabbi tokkicha qofatu beeka rabbiin ammoo akkana godhan jarri kun akkanatti deeman zadeen jara akkana jennaan karaa nabiyyootatiin himamnaa waan san dhugoomsuu qofa malee nuti funyaan keessa bildilimsi kaatee rafee maal godhee isa san hin beeku kan biraa ammoo fakkeenyaaf amma fincaan gurratti fincaanaa ka jedhan nabi rabbi alayhi salaatu wasalam gurratti fincooftii ka jedhatti dubbatanii fincaan gabaaseetiin ofiisaatii asirra fincaan bishaan asirra jiraadhaa miti kun nama rabbiin hin zakare nama quraanaan qaraane osoo quraanaan qareen rafu nama zikrii osoo godhin rafu gurratti akka inni waan dhageenye gootiidha malee akka inni waan dhageenye gootiidha malee sheexaanni asirratti fincaantu asii bishaan asirra jiraa miti fincaan as keessa guutee bulaa miti nam tokkollee kan fincaan as keessa guutee bulu hin jiru sigale kuni waan dubbatamu waan isiin gootu san dalagaa isiin dalaytu akka namni azaan hin dhageen akka namni ibaadaa rabbiin dhageen azaana wayita salaata makka dhageen akka salaan isa jala dabru gochuuf jecha qonyee qabdi funyaan kana keessaan jechuudha sammuu kana hoogganti amma sammoo gurra isaallee akka waan dhageenye gooti bifa saniin salaanni akka isa jala dabru gooti jechuudha kan hadiisa keessa jiru isa kana sigale jedheeti yaada. Nagadera ani garuu seexanni silaa hin mul'attu. Si jamar seexanni silaa hin fincooftu. Akkamitti namatti fincaa'uu dandeessi kan jedhu tokko gaafa namatti ta'a akkamitti dafii galatoma.
Ani Kuni namni barre jira jedhu. shayxaanni fincooftu maalitti beekna? Fakkeenyaaf amma shayxaanni osoo hin fincooftu jedhani maaliif beekna? Amma fakkeenyaaf shayxaanni fincooftu illee ani hin beeku. Ati hin beektaa fincooftu? Hin beektu ati illee. Hin fincooftu ati beektaa fakkeenyaaf? Hin beeku ani lamaan isaa namni lamaan isaatu hin beektu. Karaa kamiin argatta waan kana? Beekumsa waan kanaa karaa kamiin sitti dhufa? Karaa nabiyyootaatiin sitti dhufa. Si galee fakkeenyaaf shayxaana iyyuu jaan argitee beektaa ammaati? An argeen beeku. Akka karaa eenyutiin eenyu sitti himee jennaan shayxaanni ni jira jettee ati. Macaafa keessatti si dubbatamee jennaan. Akkasiimi? Ni jira macaafa keessa shayxaanni akkasii. Akka amma wannan si jechuu barbaade wanti akkanaa kunniin waan karaa nabiyyootaatiin namatti himamu malee fakkeenyaaf shayxaanni akkana jirti shayxaanni ni jirtiyyuu waan karaa nabiyyootaa namatti himamu malee waan ofii keenyaan sammuu keenyaan hoogganuu dandeenyu miti. Fakkeenyaaf shayxaanni saayinsiidha saayinsiin qoratee hin danda'u. Waan saayinsii qorachuu danda'u miti. Karaa nabiyyootaa qofaan karaan waa'ee isaanii beekuu hin danda'amu. Amala isaanii waan jirri dalagaa. Shayxaanni jallataadha jechuu yoo kan beekneen karaa maaliitiin beekne nuti? Karaa nabiyyootaatiin beekne. Si galee shayxaanni karaa jallinarra jira jechuu karaa nabiyyootaatiin beekne. Malee sammuu keenyaan lafaa kaanee osoo macaafni hin jiraanne, osoo quraan hin jiraanne, osoo nabiyyoonni hin jiraatiniiti. Sammuu keenyaan lafaa kaanee waan shayxaana jedhamu jira jennee takka tasuma taatee dubbachuu hin dandeenyu. Si galee kanaafuu waan nabiyyoonni jiran. Kun amma maal irratti dhaabbachuu qabu? Maal irratti dhaabbata dura dursoo? Fakkeenyaaf amma nabiyyiin rabbiidhaa alayhi salaatu wasalaam nabiyyi Muhammad waan kana dubbatan tayyib. Nabi rabbiidhaa dubbachuun kuni nabi Muhammad dhugaadha moo nabiyyi dhugaati moo nabiyyi dhugaa miti jettee kana hubachuun si barbaachisa awwal. Dura dursoo isa kana hubachuun si barbaachisa. Nabiyyi Muhammad nabiyyi dhugaati moo nabiyyi dhugaati miti. Nabiyyi dhugaa taanaan wanni isaan jedhan guutuun dhugamata. Nabiyyi dhugaa ta'uu dhabaannaan ammoo kanaayyuu miti. Kanaa miti wanni kanaa oliidhaa gurguddatu jira. Wanni fakkeenyaaf waan malaayikaa, waan rabbiidhaa, waan nabiyyoota, wantoota hedduudha kan quraana keessatti ibsamee jiru. Warra asiin duraadha. Kana hundaatu dhugaan ta'u kun hundi isaa sobata. Yoo nabiyyi Muhammad alayhi salaam nabiyyiin ta'e. Kanaafuu ati wanni tukurati irratti gochuu barbaachisu yookaan ammoo ilaalchi kan kee irratti dhaabbachuu barbaachisu dura wal mara nabiyyi Muhammad nabiyyiidha moo nabiyyi miti jettee isa kana sirriitti ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amamee waan si gaafadha. Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam raajii hojjetanii jiran akkuma nabiyyoota kaawwanii. Akka nabiyyoota kaawwaniitiyyuu miti warra bira dhaabbatee argetu muujizaa isaan dalaga yookaan raajii isaan hojjetan nuuf gabaase. Gaafa jiini bakka namatti sababa isaan kadhatanii jennaan jiini bakka namatti addaan dhoobu barattoota isaaniittu warri isaanitti kafale warri isaanitti namannayyuu argaatiin ture takka jedhi gadi. Lammaffaadha ammoo fakkeenyaaf amma ummata kuma soddomaa ol nyaata nama muraasaaf gahu nyaata nama lama sadiif gahu ummata kuma soddomaa ol nyaachisanii jiran nyaata nama muraasaaf gahu jechuudha. Kuma soddoma jechuun waan xiqqaadha miti beeku. Waraana guddaadha gaafa lola ta'u. Gaafa lola kan nama gara kuma sadii oliidhaati kan isaan nyaata nyaachisanii jiran. Mee asirratti taasisuu gara sanaan deebiin jechuudha. Jiinni bakka lamatti hiramtee kan jalqaba waaqayyo samiif dachii yeroodhuma uumu sana uumame malee nabiyyitu bakka lamatti shiikute addaan baasanii raajii hojjetanii. Xiqqoo sina dhageeffadhu tolee. Xiqqoo sina dhageeffadhuti inshaallah waan si gaafadhume na gaafatte deebitee tolee. Fakkeenyaaf amma raajii kana malee nabii rabbiidha alayhi salaatu wasalaam kana malee fakkeenyaaf amma nama dhukkubsate fayyisanii jiranii. Nama ijji isaadhaa ja'a keessaa baateyyuu itti deebisanii jiranii. Gaarri socho'ee jennaan gaara abboomanii jira dhaabbadhu jennaan dhaabbateetiin jira. Muka dubbisanii jiran. Muka abboomanii kootu na wajjin jennaan mukni lafa taraaree isaanii wajjin deemeetiin jira. Dhakaan isaanii dubbatee jira. Nyaanni osoo nyaataa jiran harka isaanii keessatti nyaanni subhaanallah jedheeti wayita dubbatu nuti sagalee dubbii nyaataarra dhageenyaa jiran barattoonni isaaniidha. Warri isaanii wajjin ture. Warri yeroo san jiru ammoo alhamdulillah rabbil aalamiin waan kana hunda arganiitiin amanan. Warri yeroo san jiru. Amma bakka kana wannan si gaafachuu barbaade Nabiyyi Muhammad alayhi salaam rabbiin tokko jira amanaa jedhani. Raajii hojjetanii jirani. Seenaa isaanii keessatti ammoo maqaan isaanii kan duraa osoo ergamen dura as-saadiqu lamin nama dhugaa dubbatu amanamaa jedhameetiin beekama. Takka wanni hamtuun takka isaan irraa seenaa keessa barreeffameetiin hin beeku. Takka guyyaa tokkoof kijiba, guyyaa tokkoof hanna, guyyaa tokkoof nama ajjeesu, guyyaa tokkoof waan badiidhaa wayii seenamman tokko isaan galmeemse hin beeku. Nama waan tokko nama waan barreessuun beekne nama waa dubbisuun beekne. Qur'aana kana ga'u kana Qur'aana kana
waggaa 23 guutuudha kan isaan barattoota barsiisaatiin turan waggaa 23 keessatti murame sammuu ofiitti qabatanii osoo ittiin dabalee osoo raadirisin waan rabbiin jedhe karaa jibriil itti dhufe qofa barsiisanii hadiisa ammoo kitaaba gurguddaa jechuun hadiisa gara 30 olii hadiisa sayyiin qofa amma kan addunyaarra jiru hadiisa jechuun ammoo dubbii isaaniiti barreeffam gurguddaa waan hundumaa furmaata ta'uu danda'u akkasii immoo nabi rabbiidhaa sanam dubbatanii barattoonni isaanii himanii biraa deeman nama 100 oltu isaanitti aman yeroo san yahudaa akka keessa jiru kiristaanii akka keessa jiru warri dhaqaamu akka gabbaru akka keessa jiru warri majuusaa akka keessa jiru majuusaa jechuun warri ibidda gabbaru akka keessa jiru amantii garaagaraa irraa nama 100 ol kan isaanitti amaniitiin jiru osoo isaan jiran jechuudha. Mee ammoo waan si gaafadhu ani Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam mikinaan nummaan adda akka mikinaa taate fudhattu mee kan Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam nabiyyummaa isaaniidhaaf dhugoomsu si dhoogu maaltu jedhame? Fakkeeshi achirratti ergaa isaanii nabiyyi dhugaa kan taante jalqabuma kaasee waaqayyo isaan filatee nabiyyi xumuraa ergatee nabiyyi xumuraa ergatee dhugaa dubbate ergateeti waggoota 40 dura osoo isaan dhalatee maaliif raajiin irraa jabinii fi tokko haga waggaa 40tti maal hojjechaa turanii haga sanitti maaliif raajii ta'uu isaanii hin beekamin yookiin immoo nabiyyi ta'uu isaanii hin beekamin waggaa 40 boodadha nabiyyummaan isaanii kan mul'ate malee macaafa keessatti isaaniif waan dubbatame sanatti hin fakkaatu ragaan jira yoo ta'e ragaa quraanaan alaa quraanni isaan irratti bu'ee quraanaan alaa ragaa barbaada. Kanaaf haga waggaa 40 sanitti nabiyyummaan isaanii maaliif hin beekamin dhalootuma isaaniitirraa maaliif irraa jaminiif. Isa kana muraajiin dubbatamee jira sirri dubbatamee jira isa kana maqaa wajjinu dubbatamee jira maqaa wajjinu nabi rabbiidhaa alayhi salaam akka dhufan zamana wajjinu dubbatameetiin jira. Garuu ammoo isa kana irratti fakkeenyaaf amma kiristaanonni yeroo isaan jiran san jedhanii akka Abdullah ibn Salaam fa'aa macaafa keessatti dubbatame jedhanii dubbachaatiin turan. Abdullah ibn Salaam jedhanii nama Yahudaati. Islaamummaa qabatee jira. Salmaan al-Farisi nama kiristaanaati biyya fagoo irraa nabiyya kanaatu biyya sanitti galaa dhaqiitii qabadhu jedhan nama kiristaanaati. Biyya fagoo irraa dhufeeti yeroo takkamee azaaramaa jira. Na eegi yeroo takkamee inshallah. Agastime hundi keessan koplinki godhamen jazakumullah khair hundi keessan koplinki godhaati facaasa yalla nama 300 fi 82 jirtanii hundi keessan koplinki godhame takkawa sin kadadde sin rada bembe ko aywa hundi keessan koplinki godha mudda aywa jazakumullah khair ulfaada hundi keessan taatabi kana lady bagasha jazakumullah khair hundi keessan ايوه غارين كوبلينكي غارين تابسابي بغشاتي كوبلينكي له مدة نما برا هذا كابو عندي كيسة والفرد عندي كيسة قالت وما مال تجرا شهادة جرا تف كم شهادة قلتنو شهادة تجرا قال كيسة تفهم Dadda hundi keessan aywa koplinki mudda aywa wada taabtaabillee dhibba gashaa jazakumullahu khairan ulfaadha tuttuqaa yeroo takka hundi keessan hojii dhiisee naa baddee isin ilaalaa re'ee eenyu koplinki godhaa jira eenyu taabtaab godhare galatoma taabtaabillee dhibba gashuu kaatan yeroo dhibban godhee baarakallah fi kan saar ulfaad galatoma yeroo dhibba rabbaa jaakee abaasu ani koplinki meeqa akka jiruun argu